Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin maqaa Facebookii keessanii ittiin jijjiirachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Steepii salphaa ta'ee fi karaa salphaa ta'een akkaataa ittiin maqaa Facebookii keessanii ittiin jijjiirachuu dandeessan amma isinitti agarsiisa. Na faana tura. Nageenya isin dagan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Rap. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa qabachaa. Video kana keessatti akkaataa ittiin maqaa Facebookii keessanii ittiin jijjiirachuu dandeessan steepii salphaa fi bifa salphaa ta'een isinitti agarsiisa. Na hordofaadha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan, YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef barnoota teknooloojiidhaan wal qabate guutumaan guutuutti asirratti ni argattu waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Amma gara barnootichaatti. Duraan dursitanii warroonni Facebook Lite itti fayyadamtanis ta'e warroonni Facebookii guddatti fayyadamtan jalqaba gara Facebookii keessaniitti ni seentu. Ergasii immoo haala kanaan isiniif baasa. Dhaggeeffattoota kan koo warroonni Facebook Lite itti fayyadamtan gubbaa kanarratti sarara sadiitu argama. Sarara sadii sanarratti kilik gochuudhaan gara keessaa seentu. Warroonni immoo Facebookii guddichatti fayyadamtan jechuudha. Bakka profiiliin keessan itti argamu kanarratti sarara sadiitu argama. Sarara sadii xixiqqoo jechuudha profiilii keessan irratti. So ishee irratti kilik gootan. Ergasii immoo gara natti isin fudhata. Akkana keessa gad dhufuudhaan gara dhumaa irratti dhaggeeffattoota kan koo settings and privacy ka jedhutu argama. Facebook Lite irratti immoo settings ka jettutu argama. Settings and privacy ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo ammas settings ka jettu settingiin haarofni isin dhufti ishee irratti kilik gootanii ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Dhaggeeffattoota kan koo jalqaba irratti kan argattan akkuma asirratti argattan account center ka jedhu jalatti personal details ka jedhu irratti kilik gootan jechuudha. Jaluma kanarratti argattanii jalqaba irratti so personal details ka jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo haala kanaan gara profiila keessanitti fudhata. So profiila keessan irratti yookaan bakka maqaan profiila keessanitti argamu profiles ka jedhu jalatti maqaa keessantu argama. Maqaan Facebookii keessanii jechuudha. So isuma irratti kilik gootan. Ergasii haala kanaan gara fuula kanaatti isin fudhata. Dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan irratti Facebookii baay'ee yoo qabaattan Facebookii isin filachiisa. So isin kan barbaaddan filachuu dandeessan. Ergasii immoo maqaa Facebookii keessanii kanarratti kilik gootu. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Akkuma asirratti argattan name jedha, username, profile, picture, avatar ka jedhu irratti dhaggeeffattoota kan koo isa jalqabaa name ka jedhu irratti maqaa jijjiiruu barbaaddan waan ta'eef name ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo first name, middle name, surname ka jedhu ni argama. Egaa akkuma barbaaddanitti jechuudha. Maqaa keessan asirraa haquudhaan kan biraa gochuu ni dandeessan. Maqaa abbaa keessanii jijjiiruu dandeessan. Akkanumallee maqaa barbaadan erga jijjiirtanii booda immoo review change ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan maqaa Facebookii keessanii salphumatti jijjiiruu ni dandeessanii jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan irra deebitanii dhaggeeffattoota kan koo jijjiiruu yoo barbaadan guyyoota 60 boodadha. Kan irra deebitanii ammas maqaa Facebookii keessanii kana jijjiirachuu barbaadan guyyoota 60 booda irra deebitanii ammas bifa haarawaan steepiin ammas irratti agarsiise kanaan jijjiirachuu dandeessanii itti fayyadama. Dhumarratti maqaa erga jijjiirtanii booda review change ka jedhu kana irratti kilik gochuudhaan save gochuu hin dagatinaadha. Egaa steepiin ammas irratti agarsiise kanaan dhaggeeffattoota kan koo maqaa Facebookii keessanii salphumatti jijjiirachuu ni dandeessanii. Akka irraa baratan akka itti fayyadamtan abdii qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.